Hai hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha. Nuti jirra nagaa keenya galanni guuttataa tolu. Akkam isin jiru jireenyi hunduu bareeda. Nutis fayyaa keenya galata waaqayyo. Baga ayyaana masqalaatiin isin ga'e. Viidiyoon koo kun immoo waayifaan xiqqoon dibee jira. Gaafa waayifaan hojjete isin qaqqabachuudha. Yookiin qidaamee keessa baay'ina hojjetaan jiru yeroo humna argatetti isin qaqqabachuudha. Garuu viidiyoo kana gaaf guyyaa masqalaan hojjedhe jechuudha akkanaa beektanii. Wanti badeef immoo jidduu kana wanti badeef mucayyoon na gargaaraa turte, mucayyoon na bira turte. Na jalaa deemte jechuudha. Maaliif jennaan barumsa jammarame barumsa barachaa turteeyyuu amma barumsi eegalee jira waan ta'eef kanaaf jettee nagattee deemte jechuudha. Garuu leema fagoomte asuma ollaadha jechuun mana koo ana biran teessu malee mana warraa teessee baratti dhufuu hin dhufti garuu akka duraa ga'a jechuun nan gargaartuu na biran bultu jechuudhaani. Carqiillee nama naamiicu qaba jechuudha torbaanitti tokko jechuun gaa'in ulfaata hojii manaa faana mucaa faana ganamu yeroo haaraa taatanii gaafa isheen deemte dhugaa dubbachuudhaaf ittan barayyuu jedhee yaanne garuu galata waaqayyo itti baree uumaan jedhu jechuudha. Amma immoo masqalli qaqqabee kanattan xiqqoo ishii jiru mana keessaa daa'ima qabu faana. Sinjala bade malee ani fayyaa kooti mucaan koollee nagaadha manni koollee nagaadha isiniin jedha. Har'a hin beektu ayyaanadha jechuudha. Foon dhufee jira jechuudhaani. Garuu amma kanatti lammiin mana hin jiru. Amma inni dhufutti foon kun asirra naquufanidha jechuudha. Foon qircaa lammiin fuudhee. Qircaan kun birrii 10,000 fuudhamee dhugaa dubbachuudhaaf. Qircaama wanti qircaa fuuneefi lafa gangalatee jira foonichi iyyuu. Warri kiyya qidaamee hin dhufu jechuudha. Warra kiyya faanas walanis hin barsiisaa warra koollee hin beektu jechuudha. Garuu maatiin ergana ni daa'in dhufne waan ta'eef amma qidaamee dhufuudhaaf jiru jechuudha. Innaa hordoftoota koo kanattan bade malee waan biraatiif miti nagaa kooti. Garuu birrii 10,000 foon ishii xiraatii qabdi malee yooma baay'inaan qabu. Maatiin kiyyas qidaamee oolaa qaluurra jechuudha. Kana dura oolaa qalleetu cooma baay'atte jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Waa tokko nyaachuun namatti hin tolu oolaan cooma baay'atti. Isa biraan immoo foolii qabdi jechuudha. Baay'ee shattatti jechuudha oolaan. Oolaa amma namiti nyaachuun ishii namatti hin tolu akka horii foon horii miti. Oolaa qaluurra jennee qircaa fuune jechuudha maatiin kiyyaan dhufu waan ta'eef. Anillee firii lamaan fideeyyuu garuu amma isaan kana caccabseen jechuudha waan nutti naqaa. Garuu iddoo lamatti haa ta'u maaliif iseetan akka fooliin taaneef ganaa zalazalama waan ta'eef iddoo lamaa ta'e bareeda mitiire. Akkami isin bira ayyaanni maal fakkaata? Nu bira ayyaanni bareeda. Kun haala kanaan dabarsaa jirra jechuudha. Foon bukkee teenyeetu. Garuu dhugaa dubbachuudha foon baay'een akka nyaaddutti furdanne malee foon baay'ee nyaachaa jira. Lammii yeroo hundumaa godinii naa fidachuudha. Isa biraan immoo oolaa lama naa qalame jechuudha. Garuu oolaan baay'ee namatti hin toltu dhugaa. Oolaa nyaachuun baay'ee namatti hin toltu hin shattatti jechuudha. Foolii qabdi oolaan.
yaa yeroo sana xibsii ishii yoo ta'e malee xibsii eelee irratti kan hojjetamoo ta'e malee iyyuu baay'ee amma namiti nyaachishii jechuudhaan oolan. Kana fakkaata jechuudha. Foon xinnoodhaan jedha malee baay'eedha dhuga. Jala jira edaani peestaala keessa bishaan se'ee peestaala lamaan dhufee peestaala lamaan fidan jechuudha garuu wannoo qaba jechuudha lafa gangalchanii yeroo qalanii jibicha horii qalame jechuudha birrii 45,000 immoo wanta hin bitneeni qircaa birrii 10,000 jechuudhaani 10,000 dhufee warri kiyyammoo qidaamee hin dhufu jechuudhaan garuu illee faazariin hin dhufu na dhukkuba xiqqoo jedhee maazarii dhumaaf obboloota koo dhufan hin beeku garuu maatii hundaa miti qeeggatanii dhufuun ittiin tolu. Innaa hordoftoota koo kanattan badee hojii manaa faana daa'ima qabu faana gaa haaraa tokko waan ta'eef xiqqoo hin ulfaata garuu ammatti bareen jira galata waaqayyoo itti bareera mucaanis homaan jedhu numa naa rafasii inuma na wannoo taas jechuudhaan. Yoon sukkuumee jedhee aduutti amma baay'ee aduun ba'an jiru biyya keenya bokkaan hin roobaa bokkaan akka malee roobaa waan isaan beeknu. Innaa kun kana fakkaata jechuudha. Hoolaan dhufe. Wannoon dhufe kana fakkaata. Kana amma ganaffalee tanan hojjedha jechuudha. Wannoo isaa foolii jedhama. Kunoo daawwadha. Kana fakkaata jechuudha. Adurreen nu rakkiste dhugaa kenneefi garuu yoommoo wannoo itti kana dura iyyuu koopiraayitiin irratti fidde jechuudha. Ammas immoo koopiraayitiin irratti fiddi. Innaa hordoftoota koo baga geessanii baga itti singee ayyaana masqalaatiin hordoftoonni amantaa kiristaanaa warri taatan jechuudhaani. Kiristaanas musliimnis oromoon tokko jechuudha. Kutaaf amantiidhaan waliin qoqqoodu. Kanaafuu hundi keessan oromoonni hundi keessan baga itti singeen isiniin jedha masqalaa. Masqala katamaan illee baay'ee kana hin kabaju. Baadiyyaatti garuu masqalli baay'ee kabajama jechuudhaani. Nuti somaan jennu kabajaa jirra jechuudhaani. Garuu illee manumaaf xiqqoon godha. Maatii dhufa waan ta'eef maatiidhaaf waxama jechuudha hojjetama jechuudhaan qidaame. Inna kana isiniin jedhaan hordoftoota koo kana fakkaata jechuudha. Nagaa kootii kanattan badee malee waan biraatiif miti. Xiqqoo mucayyoon barumsi eegalee dura ji'a tokkoof torbee lama wayina bira teessee deemteen immoo amma ji'aa fi torbee lama darbeen jira jechuudhaan. Kanatti isheen illee ji'aaf torbeetti deemte. Kanatti banne malee waan biraatiif miti isiniin jedhaan. Like share nu godhaa. Warroonni haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Baay'ee isin jaallanna isin kabajna. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Haalli